Miira keessa galchitee jechuun wanna dhugaatii wal ummaddii gootaniif lubbu yini fiqan I love you bara amata kana guddaa seera bagadhaa guys gaafa sii ciise naate qabadhattee irraa kuttee asirratti fannistee fi sii inni natti taphate sana booda ammas da'iitiif teessistee mataa irratti naqxee bira teessee jettee kolfitachuudhaan naate. Mala beenna wallahi mala beenna barnatu dhiiraaf hin kabajne dhiira akka dubartiitti nu kabajeen hin jiraachisne akkas goonachuu akkas dhiira nutti heerumuu barbaannu dhiira nu fuudhu warri waan badaa barreessaa mootii sin godhaa rokkee waan badaa barreessinaa heerumuu barbaannu dhiira ta'ee nu fuudhu barbaannan amma zabana kana dhiirri dhabameera shamara malee dhiiran bar shama amma warroon akkasii shamara baay'isa way qamisiifachuu didan malee dhugaan abbe dhiirri maallaqa dubartiitiin jiraatu dhiirri dubartiitti heerumee jiraatu dhiiratti waan taana biratti dhiiramti soorii shamara na biratti. shamarran keenya garuu amma barataniiru baay'ee ergaaruunatti fakkaatu warra dhiira qabsaa shamaroon na fuudhanii dhaabbadhee nafattanii afaan hin banina sodaatina dhugaa rabbi dhaabbadhee maafanii namni nyaatamurra dhiirri dhatti taphachuurra wallaahi dhaabbadhee nafaan dhaabbadhee hafu wayya ila daabboo teetis eeggadhu ittis hin ergin dhaxxeetis hin kenniniif yaa waan daabboo keessan eeggadhaa birrii irrayyuu hunduma keetu shamarranatu qaba wallaahi dhaxxeetis hin kennin ittis hin agarsiisin in erginiifis suuras hin erginiif dhaxxeetis hin kennin bira akkas qabadhuuti sana booda yoo itti cime dhaxxee kennitu dhaxxee kennu normaal no garuu urufaatti hin ergin la in kennin dhaxxee kennin yoo itti cime qabatee dhaxxee kennitu garuu urufaatti hin ergin no seenaa warri wal bira dhaxxee an fakkeenyaaf qalabatii faan godhatanii normaal no garuu sab fuullee kanatti kaameraa walitti hin tilinaan isa waraabdan kana malee nama arsu warri itti heerumtan immoo warri heerumtanii baatan immoo takka silaan argettanii biyya arabaa gaafa dhufta si yaade fiqan meenaa ergi gaafa sin jedhe fuutee silaa jaarsa kiyyana beekattee itti ergitee naan isuma sana ol kaawwatee lubbu erga ol gite gaafa duraaba lubbu fiqan si yaade rana ergedhaan inni qaama kee waan beeku ishii silaa qaama kee hin beeka jettee qaama koo beekattee ittiin maal godhanni immoo mallaqa Tifintane taana media irratti si baasadha. Isa magaalessa sossobaa ture isin isa magaalessa jala kaatu bicha argaa biraan ga'e booda baalage akkas ta'e kabajaadhaan nutti haasaa muxotti baashii godhee arrabsee ka'ee viidiyoo kana waliin baasa buukaa ergedhaan dirqamaan harkaa fudhachuu. Mee taabbatachuu ganaa dhaawamuu ta'e of eegaa. Ani garuu intalli jechuudha mana madaamititti waamte barbaree wayyaa barbaree keenya Dubaay keessatti dhiira jaguu qabee barbaree way barbaree teenya barbaree maa inni guys ittiiftu barbaree maa inni mucayyoo wayii ganama kanatti himte barbaree haa jettani waan isaan beekne hundinna Inshallah wayii jirti kan manatti waammattee barbareedhani gadi himessitee gaddiste way barbaree warra Dubaay kana ta'e macarrashaan chaanati bar udduuttis naqxe madaamin jedhan bira dhaabbattee teegiteedha. dhiiratti natte Laal jaalallee ishee Itoophiyaa irraa xalattee fidde laa urjii sittan hima. Itoophiyaa irraa xalattee fiddee asitti inni itti jijjiirrame. Maal gootee madaami ishee irra dhaabbattee akka madaami wajjin harka qabanii wambarii irratti ta'edhaan. Hidhanii raawwatanii madaamiin ulee qabattee irra eegdeedhaan. Isheen barbaree ijattis baxabbattee udduuttis baxabbattee akkanatti gadi isaa gombistee udduutti illee naqxee akkanatti itti tuttusuutti barbaree udduu isaa keessatti jechuudha. Raamurura kana godhaa akka inni gubatu. amma inni dhiira jedhee kuma karaarra deema My God. Akka barbaree kana hojjetaranii ijoollee naan galle barbaree kana ta'an murte Allah laazim nu gabu rabbi. murte Shamarrandes nama yeroo akkas godhanu garuu jechuun waan muruutu hin taane waan akka namatti tolu. Ishiin amma tokkoffaa ishiin shallamamuu qabdi. Tokkoffaa immoo kan abdii eenyuti si harreeffisu. Abdii eenyuti isaa Tana zayitiin irratti naqama. No, kan zayitii baay'ee waan hin deeggaru yoo abbaa fedhate hin deeggaru an zayitii. Zayitiin bar fuula nama gurguraa. Kun eenyuti joo abdii eenyuti isaa? Abdii raggaasaa. Abdii raggaasaa. Irratti zayitii naqxe sunis jagnaa baay'ee wayii. Wallahi jagnaa. Wallahi ishiin jagnaadha. Ishiin No, seena kana hin deeggarin baay'ee wayii. Ibidda fuula namaatti dhatte bar no. Asana itti xiqqaata. Lubbu waan hin argine
maal jettee himatti beektaa har'aati dhaggeeffadhu maal akka ishee godhu isiini haadha manaati fuudhe qalabatii godheetuma maatii beeksisituma akkuma nagaatitti ishee fuudhe gaafa manaan gahatu niitii biraa inni laa silkii haasaa yeroo hunda ittiin dubbatu callisteetuma laalutti turte jechuudha gaafa namni mana isaa dhufe gwaddinyoonni isaa akka sarraatanyaatitti bartu sarraatanyaatiyyaa jedhaan malee gwaddinyaa jaalallee haadha manaa kiyyan jedhuun sarraatanyaatiyya wal baraanii jedhaan kana booda akka sarraatanyaatitti mana keessa deemfid dhaqqifid akka sanatti shiifatee uffata sarraatanyaatti uwwisa gaafa gwaddinyoonni isaa mana isaa dhaqa dhageessee akka kanatti na tuffachiise niitii ta'ee na fuudhee na tuffachiisee naammoo itti xiqqaatee yuganaa silaafataffatu qabdi turte otoo ana ta'e itti xiqqaatee yeroo dheeraa kaasee tuffatu beektu yeroo lama ulfeesseet yeroo lama garaashii keessaa baase ol garaashii dhiite keessaa baase. Guys, no, never. Garuu dhaggeeffadhaa. Wal jaalachuun waanuma jiru. Garuu barsanaan jaalala innis of danda'ee atis of dandeechee isa jaalattu yoo ta'e miidharraan hin geechisiin isaafis karaa milkii haa godhu. Garuu saanti bakka irratti hin arginu. Geetaan ooyee. Lab company. Maaf godha guys warra barbaadu. So wal jaalachuun isin mikinaatu jaalalli uuma normaalidha rakkoon qabu. Garuu wal jaalattanii wal kabajanii waliif abboomtanii jiraachuu hin dandeessan taanaan adda ba'a. Atis birrii ishee nyaatiif hojjetadhu qasiraa hojjetadhu ilmi dhiiraa isuma daalacha isuma hojjetatee isaa darbu wayya malee yoommoo ishee sii dabarsite erga ishee sii dabarsite nee baree waan biraa irratti yaade. Ishiin jireenya kee jijjiirtee ati ganaa dubartii biraa tamanyaa maa cinqillaatii kamii yaadda kana. Isheen siif haadha siif obboleettidha siif waan hunda keetti. Anka bakka baddu waan ati harkaa qabdu yoo anka bakka banne namni biraa dhufe siin anka bakka bu'u. Surree ati naan ta'uttee gatte eenyutu deebisee si uffata. Namni si uffatu hin jiru. Soo wal kabajaa. Jaalala keessa immoo kabajaan hin jiru taanaan hin dabbara. Jaalala keessa himar kabbaayidha garuu yaa gisee baay'ee ulfaatarra jirra. Rabbi bichaan gara keenyaa geeta. Gisee baay'ee ulfaatarra jirra. Taap godhaa guys. Ijoolleen albaatanii mee bitattan. Guys warri istishaaworii barbaadan istishaaworii injira ijoolleen meeshaa biraa barbaadan meeshaan biraa injira. Let's go warri albaatanii mee bitattan lakkoofsa tokko barreeffadhaa.